وأنت نمني ناس وداتي نمني قدون تكان نمني وان نمني ناس وداتي واقع يوم موكي سنة دبرسي وأنت سنة كي سنة دربي سرير ريبي يو يادا چون بربارو دوغا جيچون وغا كناسي جولين نفتا يوتي مالي ور وغا درا چينا بيكتو وانتيف أكاسوري اوكي لما كنت وانت ولكما تتوقع كنا لما تمو غافيني أتار ميديا ياتين قدان برسنتين رقوداسا umuriin kee meeqa Jawisa? Umurii fi damoonni hin gaafatamu. Umurii kee nutti himi. Gaafidha. Maaliif barbaachisa umuriin kiyya? Gaafidha. Gaaffii sirreessi ka kun gaaffii jireenya Umuriin kee meeqa hin jedhe? Umurii tun jireenya kee wal qabata. 35. Waggaa 35. Kun umurii kee waggaa 35 tole. Maaliif umurii kee si gaafanne aga amma jiraattetti biyya Itoophiyaa keessaa aga turtee fi egaa dhuftee booda immoo isa jedhuu fi duratti dubbatteetta garuu irra deebiin kan si gaafachuu barbaade Itoophiyaatti. Ani immoo waan biraatiin na gaafatteen seekaa sammuu taanaan umuriin kiyya amma 29. Afaan lamaan dubbatamu maaf jennaan gaafa teessee haasoftu nama wajjin umuriin kan si gaafatamuu fi nuti waan si gaafa nuti si beeka malee ati nu beekuu hin dandeessu. Ati immoo kan dhufteef yaada dhiyeessuudha waan ta'eef. Gaazexeessaan kun afaa qayyaramu. Ani lola miti kan inni dhufe gaaffii gaafatamuudha waan ta'eef bireeti na gaafadhu nagaa kana jee. Hin dandeessu. Sumatu balleesse waan ta'eef isatti kenninee irraa harka qabnee irraa waan ta'eef sumatu itti fidha. Inni gaaffii gaafatu waan barbaade akka barbaadetti gaafachuudhaaf mirga qaba. Anis immoo fi dubbatachuudha mirga hin qabamii? Hin dandeessa. Isana deebisuudhaaf mirga qabda malee dubbatachuudhaaf mirga hin qabdu. Akka guyyoo waariyootti nan gaafatiin ka biraa zare qalal godhiitii na gaafadhu. Yennaa na gaafattu. Haasai. Umuriin kee meeqa jechuun waa salphaadha bara. 29 dibar. Kana bara. Kanatti dubbachuu qabdu umurii kee tokko kanatti dubbattu sirraa eegama ture haa ta'u sun dogoggora keetii. Umuriin kee 29 aga jiraatte keessatti ariyaa qabdaa hin qabdu gaafiin kasi jalqaba duraalee si dhiyaate ariyaa qabdaa biyyattis asittis qabdaa hin qabudha. Biyyattis qaba asittis qaba. Biyyatti eega qabaattee ishiin biyyaa jirti moo hin jirtu akkamitti ishii biyyaa as fidde moo ishii eega biyyatti dhiiftee booda asitti lammatan biraa fuuteen. Lakki ishii biyyaa otuma biyyatti hiriyummaadha wajjin jirru walliisnee kaaneeti kan haasaa waan barbaadan na gaafadha. Biree yoo yaadni kiyyeefa sii ta'uu baate aceen naa gaafatu yookiin gurreen yookiin olumaan hundumti keessanuu suutadha na gaafadha. Sila dhaabbanne karaarra. No, acee si haa gaafata. Acee rabbiif sitti kennine jirra waan ta'eef fi uummata nama 1,100 kanatti si wajjin kennine jirra wanna jiru jiru. Adaan balaal bakka nama 1,100 tas jira adaraa wajjiniin haqeetti kennine. Gurree too harka fuunnelu. Tole wanta asirra dabartee hin gaggaafadhaanii innuu kaaseera waan ta'eef godina Shawaa Lixaa aanaa Dandii magaalaa Gincii akka ta'e barataa yuunivarsiitii akka ta'e nutti meera. Sanaan booda Duubaay garuu bara dhufe nutti himne achirraan si eegala. Maqaan kee Jawisaadha. Kanaaf Jawisaan bara kam dhuftee as seentee egaa seentee booda immoo maal dalagaa turte? Dalagaan kee maal ture bara jiraattetti? Tokkoffaa gaafiin keenya tokkoffaa isa kana. Kan lammaffaa immoo dhimma jaalalatti ittiin sii dhufa. Tokkoffaa irratti bakka ittiin dhufaastu yoom dhufte? Bara kam dhufte? Maal dalagaa jirta? Amma maal irratti? Chaalenjii ati agarte maal inni? Bu'aan itti buufattee haga ammaa jiraattetti bu'aan itti buufatte biyya kana keessatti maal inni? Moggaasa maqaa kee kanallee maatiin si moggaase moo eessaa fiddee jecha dhusa sanas namoonni baay'een sitti koomentii kennaa jiranii tana poointi xiqqoonaa deebisiiti gaafii itti aanu siin gaafadha jechuudha. Kun yaada gaariidha. Jawisaan barka mal dhuftee isa jedhuuf yani akkuma isinitti hime dura akka yuunivarsiitii deebi'een buraayyuun ture. Ergan yuunivarsiitii ture booda immoo gara Taayilaandiin deeme achitti ji'a 7 waan akkasii hojiirran ture.
biyya sanatti haalonni tokko tokko waan ulfaataniif wanta baay'eedha. Isa sanarree irra deebi'ee kaasuun barbaadu. Kaasuu mitiitii yaadachuun barbaadu waan irra ture. Sana booda gara Dubaayin dhufee yoom dhufee kan jedhuuf immoo mee gaafa guyyaa 15 bara 2023 dhufe. Biyya kana jechaadha. Waggaa meeqa? Waggaa sadan koo ji'a darbe kana keessa jechaadha jecha shanaffaa. So maal argatee maal buufate isa jedhuuf immoo ammaaf akkaawuntii koo cheekiin goone isa cheek godheen sinitti himaa bu'aaf kisaaraa kooyi wanta dingataati waan ta'eef. Gabaabumatti kanadha. Maal hojjata isa jedhuuf hojii maal hojjatte erga dhuftee isa jedhuuf isa siin deebisne. Ani nan dhufee gaafan dhufu karoon fayyoo faa gurree faa baarichi faati faa na simate yaa'u isaan faana na ijoollee naannoo tokkooti wajjumaan guddanne idduma tokkodha. Keessattuu gurree faana waan baay'ee dabarsine biyyumatti waan baay'ee dabarsine. Haa ta'uti garuu akkamitti hojii jammartee isa jedhuuf sa'aatiin ani dhufee as jiru sanatti gurreen faa uffata aadaa gurgura ture. Yeroo ani biyya kana galu gurreen uffata aadaa gurgura baarichi akkasii fayyoon akkasii dajuun faa hundi ijoolleen keenya hojii qabu ture. Kaza ani dhufeen kaampaanii galuu barbaade viizitii nan dhufe kaampaanii gali naan jedhanii achiin kanarra anumaa bakka hojii humnaa kana biyyattis hojiin hojjenne waan ta'eef biyyatti sanii Oromoon baradhus bajaajii oofaa motoraan deddeebi'a bajaajiin babbaradhe innaa hojii humnaa kana hojjenne jechaadha. Akka maatiin kiyya baadiyyaadha garuu hin qonne hin qofforre ani akka kiyya biratti hin guddadhe magaalaatti. So deemee gaafa na dhufuu bakka ani akka gurreefaatti hojjechuun barbaada ture. Garuu akkamitti akkan hojjedhu immoo tiktookiin kiyya fooloowarsii 5,000 qaba waggaa lamaan kana tiktookumti kuni. Achi yeroo sana baarichi jira ture. Inni viidiyoon si waraaba kootu naan jedhe viidiyoo maaliin na waraabdan jedheen viidiyoo hojiin si waraaba naan jedhe ani viidiyoo beekee waraabuu na sodaadha viidiyoo waraabuun jedheen. Rakkoon qabu viidiyoo si waraaban sodaatin naan jedhe anis kunoo akkanumatti gaaddoon faa viidiyoon waraabsanii waan garaagaraa hin barama gurreen faas akkanumatti baran guyyaatti viidiyoo meeqa balleessu kootu viidiyoo waraabedhe achi yeroo jalqabaatiif viidiyoo waraabeen akkam jirtu warri uffata aadaa barbaadanii akkasumas macaafa qulqulluu barbaadan na bira argachuu dandeessu jedhee viidiyoo sana poosti godhe achiin yeroo jalqabaatiif mucayyoon tokko Abudaabiidha anaa fi hiriyaa kiyya tishertii irratti hojjechiisitii naa erginaan jette eshin jedheeni mucayyoon suni tishertii sana na hojjechiiste yeroo jalqabaaf gaganaa reef hojiitti seenuudhaaf kun jalqaba kiyyadha biyya kanatti kaza nan ergee fi garuu gaafanani ani ji'a shanaffaa mee gaafa 15 biyya kana keessa seenee paaspoortiin kiyya immoo mee gaafa 17 ji'a 6 gadi ta'a. Ani paaspoortiin qabu jechaadha. Paaspoortiin kiyya irraa dhumeera. Fayyoon onlaayinii na guuchisee deebuu dide sababa nageenyaatii fi paaspoortiin adda adda citee ture na deebisuu dide. Haa ta'u malee garuu hojii hojjechaan ture. Hojii kana isaanuma irratti ilaaleen barii onnaa namni bariin ka'a laayiviin seenaa waanuma garaagaraan godha achumaan adeemsa keessa jireenyi itti fufaadhuma dhufe garuu qormaata gidduun dabarse sa'aatii sanatti waa'ee paaspoortiitiif jechaadha. Amma hojiitti galeera ji'a 3 minaamina na aareeffameera viizaan kooyi paaspoortiin kiyya waan naan deebineef ID hojjetachuu akkan hin dandeenye natti himame malli inni qabu garuu qaraamaa keessan galu jedheen dhufeen ji'a 3tti Dubaayitti dhufeen ji'a 3tti gara Itoophiyaa deeme. Gara Itoophiyaan deeme gaaftiin inni gara Itoophiyaa deemu Inquxaaxashiidha. Inquxaaxashii irratti gaafan biyya deemu boru Inquxaaxashiidha biyyaa'ii achiin immigireeshinii deemeen akkanannaa naarra ayyaana waan ta'eef boru deebinaan jedhani nan deeme. Immigireeshinitti deemeen gaafa lammataa gaafan deebu si barbaanna naan jedhani maaliif na barbaadduun jedhani baazawee ani duras ka ijoolleen akka ammaallee miti duratti ijoolleen naannoo kiyya jiran beeku dhimma siyaasaatiif jechaadha kan inni waan garaagaraa akkaataa sanan na hubatu anillee akkas hin turre garuu tureeras hin turresi siyaasa bakka dhimma siyaasa olii gadi oofaa ifin ani Dubaayiyyuu dhufee biyya garaagaraa iyyuu deemee maatii kiyyaan inni bosona jira ijoollee waraanatti dabalameera fidi jechaanii turanii wanta akkas akkasii ture achiin ani nan galee
gaafan galuun barbaadamte jedhamee nan qabame. Dubaay no asaatii amma kana ho'a kana keessa deemee gara Finfinnee naannoo Arak Kiilootti na qabanii na geessanii mana seenii naan jedhanii nan seene bakka nan hin beekne wayna seessan biiroo barnootaati jedhan ergasii gaafan qoradhu biiroo barnoota kanarra olin koree achiin natti yaanii maaf dhufteeti akkamitti siif eeyyamamee dhufe barattoonni immoo qormaata kutaa 12 qoramanii jiru maaf dhufteeti jedhanii natti yan walaa maalii bakka namoonni guguddoon kun natti baanii waraanni bakka meeshaa hidhatee jira natti baanii ani reefin Dubaay irraa galee maali sababni maal gochaa turte namichi ni na fuudhee deeme bakka kana namni ga'uu hin danda'u ture bakka nageessan sana. Bakka nageessan sana bakka itti qormaanni kutaa 12 itti arramumudha. Bakka sanatti immoo yookiin miimoorii fuutee dhuftee yookiin waan ta'e fuutee dhufteedha kan isaanii qormaata baasuu dhufte naan jedhan. Kara dubbii biraatti na jala jijjiiranii ani waan akkanaas miti jedhee caamma narraa baasanii uffata narraa baasanii na fattashanii homaa achiin poolisiin dura achi taa'ee turu sun nu argeerannaa namichi na fidee dhufu. Kunosa gaafadhu nama na fidee dhufe ani maqaa isaas hin beekun jedheen achiin inni mucaa maara wayiiti sabni isaanii akkana kanatti beelutu fidee dhufe lakkoofsa akkana nama hojjetodhaniini isa fidanii achumaan lakkoofsa 6 keessa sadaqanii fidanii hin beektan naan hin beeku naan jedhanii dhimmichi immoo dhimma mi'a waan ta'e Dubaay fidee dhufteedha. Ani hin beeku naan jedhee achiin kanarra na fuudhanii ijoolleen biraazaroonni ala jiru turanii gara mana makiina na korsiisanii mana dhana geessanii. Mana dhaanan galee gaafa mana dhaagalu man goodadha jechuun ijaarameetuma omtuu keessa hin jiru omtuu hidhamtoonni achi hin jiran omtuu namni tokko keessa hin jiru achiin nan seenee gaafan seenuun qorra bakka baay'ee qorra akka malee ijoollee machoofte kun alarratti nama reebdee ijoollee warra reebdee waan garaagaraa kana fidanii aayilaandii minaamina aayilaandii irran ta'anii aayilaandii bishaan keessa dhume jechaadha sababni isaa simmintoon akka malee qorra waan ta'eef caamman nurraa baasaniiru. Ani Dubaayin galee achiin kanarra nan dhiisee achuma irratti ganama ijoolleen dhufanii dubbisanii namni achi keessa hojjetu sun nama Amboo ture. Maaliif dhufte eessa biyyi keenaan jedhee akkanan jedheeni maaliif dhufte akkana achiin akkaataatti na gaddiisan hin beeku karuma alaa namni dubbatee na gaddiisise. So achi viizaa xumuradhee immoo nan deebi'ee paaspoortii koo fudhadhee nan deebi'ee gaafan deebi'ee dhufu namicha nani viizaa itti kennadhee birrii itti kaffaladhee Karaamaa keessa na galche. Viizitiin koo ji'a lamaa dhufe. Achumaan ijoollee keenya ammaa kanaaf fakkeenya ta'a dubbiin kun. Karaamaa guyyaa 12 keessa galee birrii itti kenne naa hojjedhu jedheen. Karaamaa guyyaa 12 keessan jira. Abudaabiidha bakki nan itti hojjechiise. Abudaabiin deeme. Gurree jennee dajuu jennee baarichi jennee deemne mucaa wayiillee namni achiin jira. Yaadatta miti gurreen. Achiin hin deebinee gaafa deebinu nan dhabe namicha dhabee sanitti bilbilaan oolee silkiinaa kaasuu didee. Ittiin waan hundumaa godhee naa kaasuu didee achiin ani deebi'ee gaafan deebi'u poolisiin na qabe karaa irratti. Karaarra dhaabbannee jirra poolisiin na qabe. Ani bakka gurree fa'iini ani nan gala waan ta'eef bakka uffata koo mana naa ergaan jedheeni. Jechuun ammoo mana fuudhee yeroo sana kan odeeffamu poolisiin akkasii waan jedhamuuf nagaa achiin bakka nan deemee na gadhiisee achumaan xumuramee jawween hojii isaatti fufee bakka hojiin kiyya ammaa nama fiduu waan garaagaraa kanuma kanaan irratti hirmaata. Kanaan booda waa'ee kiyyaa waan wal qabatu nan gaafatina. Nan gaafatina. Haa ta'u rakkoon qabu. Amma ati chaalenjii eegada biyyattillee hidhaa turte. Sana booda immoo Dubaay dhuftee jedhamte gaafa Dubaayis gaddeebite hidhaa si qunname. Haa ta'u chaalenjii ati agarte rakkina hojii wal qabatu eega Dubaay dhuftee. Rakkoo biyyatti si qunname malee asitti wanti sirra ga'een jiru. Egaa sirraatti. Isammaa waan waggaa kana ni dabarse immoo atuu beektaa sinuu beektu waggaa kana immoo waan taamaa fi waan taamaa namni hin yaadamne jedheen dabarse jechuun ani jireenya koo keessatti ani hidhameerasii reebameerasii waas ta'eera beekta jechaadha ceen garuu hunduma keessa immoo inni waggaa kana ani dabarse inni anaaf waan addaati. Nama wanti sun miidiyaarra deddeebi'aa ture argitaniittu. Akkamitti immoo akkanan akkas deebi'es immoo ani fedha koo ta'ee otoo hin taane fedha waaqaati. Fedha koo ta'ee otoo hin taane yookiin ani filadhee otoo hin taane fedha waaqaati. Wantoonni nani waggaa kana dabarse miidhamni nani waggaa kana miidhame istiilloo ani nama jawwee duratti ittiin deemne jechaadha. Namni gaafa miidiyaa irraa kolfuu gaafa miidiyaa irratti taphatu waan garaagaraa ta'uu danda'a. Meebii biree warreen kaaniif haaraa ta'uu danda'a wantichi. Bakka wanti namni naa sodaate wanta namni naa sodaate namni guddoon xiqqaan namni waan hundi naa sodaate
waaqayyo immoo keessana dabarse wanta sana keessan darbee sarreerra deebi'ee yaadachuun barbaadu dhugaa jechuun waggaa kanaas ijoolleen dhuftan yoo ta'e malee warra waggaa duraa achi na beektu waan ta'eef akkas ture. Okay. Dhimma keetti wanta wal qabatu tokko kana lammata immoo gaafiin atarra miidiyaa dhiyaatte guddaan parsantiin irra guddaa isaa umuriin kee meeqa Jawwisa? Umurii fi damoonni hin gaafatamu. Umurii keenyatti mi? Gaafidha. Maaliif barbaachisa umuriin kiyya? Gaafidha. Aha, gaaffii sirreessi ka kun gaaffii jireenya Umuriin gootii kee meeqa wal jedhee? qabatu Umurii jechuun jireenya kee wal qabata. 35. Waggaa 35. Kun umurii kee waggaa 35 tole. Maaliif umurii kee si gaafanne aga amma jiraattetti biyya Itoophiyaa keessaa aga turtee fi egaa dhuftee booda immoo isa jedhuu fi duratti dubbatteetta garuu irra deebiin kan si gaafachuu barbaade Itoophiyaatti. Ani immoo waan biraatiin na gaafatteen seekaa sammuu taanaan umuriin kiyya amma 29. Afaan lamaan dubbatamu maaf jennaan gaafa teessee haasoftu nama wajjin umuriin kan si gaafatamuu fi nuti waan si gaafa nuti si beeka malee ati nu beekuu hin dandeessu. Ati immoo kan dhufteef yaada dhiyeessuudha waan ta'eef. Gaazexeessaan kun afaa qayyaramu. Ani lola miti kan inni dhufe gaaffii gaafatamuudha waan ta'eef biree ati na gaafadhu nagaa kana jee. Hin dandeessu. Sumatu balleesse waan ta'eef isatti kennine irraa harka ol qabne irraa waan ta'e sumatu itti fidha. Inni gaaffii gaafatu waan barbaade akka barbaadetti gaafachuudhaaf mirga qaba. Anis immoo fi dubbatachuudha mirga hin qabamii? Hin dandeessa. Sana deebisuudhaaf mirga qabda malee dubbatachuudhaaf mirga hin qabdu. Akka guyyoo waariyootti nan gaafatiin